fiqiriin ifama gaafateetu jira jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa jechuudha. Istiidiyoo kun jira istiidiyoo wayne inni dammoo jechuudha. Ijoolleen tokko jechuudha biyyi kee eessa warra naan jechaa jirtanii fi biyyi koo ambo naannoo isaa yoo barbaadan immoo naannoo Kambaasii Hacaaluu achumatti eloo yoo naan jettan addabaabayii sanatti ana na argattu. Ana qimamii mana madaami na argattu. Warri Shaambuu na argattu, warri Wallaggaa na argattu, warri Xuqurincinii, warri Waddeessaa bakka kallattii barbaadan achumatti na argattu. Eloo naan jedha. Abshar. Ani sinii jira. Sintu subscribe na godhina guddisaa jiru malee ani sinii jira. Sinin jechuun jaalladhana. Firee jechuudha. Firee Booranaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yaa gorsasaa. Yaa gorsa inni nama gorsu. Yaa iddoo inni namaaf qabu. Yaa isa afaansaa keessaa qabu. Osoo gorsi gaa'ela namaa ijaara ta'e, osoo gorsi gaa'ela namaa deebisa ta'e, gorsii fi dubbinni inni dudubbatee Asawee Abiraamii fi Ruutaadhaan jireenyatti isaaniin ni deebisa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Haa ta'u malee egaa fiqiriin miti akkasumadha mucittiin jechuudha. Innaa jechuudha baay'inaan duraa sun immoo fuudhamu eenyudha. Isa faana egaa yeroo wal lolanii maal jedhanii maaliif akkas gootaa kunis irraa hin bareedu. Wanta dubartiin tokko goone gootee shoora kana keessaa bayi akka ati hubattuu taate akka ati beektuu taate hin beennaa iddootti deebi'i mana jedhee wanta tokko nu dubbatee ture jechuudha. Amma immoo Efreem jedhanii Mubee jedhanii Fiqiree jedhanii Fiqir jedhanii jechuudha. Eessa jiru hawaasaa jiru jechuudha. Kaameraa imaanii keenya ture yeroo darbaniidhaa fi haa ta'uyyuu malee immoo egaa shiiwaa wajjin hin deemtee achi jirtuu fi yoon akka carraa ta'ee shii natti dallantee jiraattee natti qabamtee jiraatteetti yoo ta'eera ta'ee ifama ishii gaafadhanuun jedhee nuti haasaweetu ture jedhe jechuudha. Ifaanii kanarraatidhaan kan ka'e immoo isaan immoo biraankii godhanii jechuudha. Biraankiin taan irratti hojjetanii isa kan maaliif akkasittidhaan itti haasa'uu dandeesse ishiin okko shamarreedha manaa ishiitti akkatti dubbattu hin barbaadu jedhee dubbatee jechuudha. Eenyillee jechuudha. Inni haa ta'u malee immoo isaan biraankii godhanii akkasumallee nama kabajamaa nama jaalatamaadha. Mana isaa dhiisee gaa'ela isaa dhiisee yeroo kana nufana kan inni ture nu simachaa ture baay'ee haala bareedaadhaan kan inni jechaa ture jechuudha. Efaan jechuudha. Kana kinoo jireenya Ruutaa keessaa bahanii jechuudha. Jireenya mataa isaanii bakka jiraachaa jiru injoo ogochaa jiru jechuudha. Injoo atas galee injoo gona Oromiyaa keessa jechuudha. Mirga keenya mirga bakka mirga urgufamu mirga qabna bakka mirga qabna እንደው urgufamu malee inta'u hin baname inni sinitti cufame sinirraa haa banamu gaa'ela haa banamu hojiidha haa banamu wanti hundumtiyyuu sinif haa banamu jechuun jaaladhana. Facabii akkoo akka har'aa miti har'a akkoo waan baay'eetu wanni ta'eetu malee mee boodatti jechuudha. Hin guddanna maaliif jennaan akkuma nama kamiin paarkii deemna meekapii keenya dibannee bakka abba manaa keenya immoo jechuudha sosoomnaan ilaa akkasii hojjennaa hojii akkasiidha namoonni akkasitti irraa guddachaa jiru ilaa ijoollee biyya sanaa hojjenneen jechuudha. Fiqireetti agarsiifne jechuudha. Laphee saradhaan ciifne itti himnaa sana booddee gadi nu dhiisaa jechuudha. Garuu immoo jechuudha wanta safuurraa badee wanta hin tolle tokko ijoo waan sinitti odeessa gidduudhaan jechuudha. Biyya keenya keessatti wanta bahe tokko jechuudha. Beeksisa haaraa bahe fi hojii hojjechaa jira. Keessattuu magaalaa Buraayyuu keessatti jechuudha. Haadhura mul'isuun kana teraa gabaabaa uffatanii kan akka tsiggee argitaniittu. Kan akka Ruutaa fa'iinnaa ishiin garaatti baattu sana fa'i maal qaba yoo garaa ishee dhofkatte jennee dubbachaa ture sana jechuudha. Argitaniittu. Amma irra deemanii jechuudha. Barsiisaatu jiru. Akka faranjiitti ta'uun hin danda'amu. Aadaan biyya keenya cabaa jira. Kun abbaa gadaa faana tokkoomne teenyee falatti laachuu qabnadhaan. Ani nan jilbeeffadhe dhugaa dubbachuudhaaf gafan viidiyoo sana ilaalu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf sheeriin godhe yoon sheer
maaliif aadaan bada maaliif safuun bada ani amma jiraadhee darbeera osoo nan dhura koo sin mul'ifatiini osoo qullaa koo sin mul'ifatiin osoo jilba kooti olitti sin uffatiini si haa galatu borummoo dhalli koo yeroo teknooloojiitidha gaafa dhufte immoo kana hargiti kanaafiyyuu akkamtu ta'a maaltu ta'a yaa rabbii nuti dallante kakuun keenya hoolee bulee akkam taane gaafii guddaanatti ta'e ture amma barnoota irra ta'ee jira amma gara fuulduraatti jechuudha akkuma magaalaa Finfinnee keessatti namni fincaa'ee birrii 2,000 kaffala jedhamee jechuudha akkuma dubbatametti qixaaxiin ni jiraata jedhanii jechuudha kan ililcha baazawee shamarreen biyya arabaa koo garaa hin mul'ifatu ani dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha shamarroota biyya arabaatii galanii haada cabsanii aan dura mul'ifatan keessattuu mana madaamii hojjechaa turanii ani nagarree hangarraatti kan inni ofii kooti beekuun argineen jechuudha safuu beenna nuti aadaa beenna shafaffine nu goote manni madaamii ay mana madayyee waashi sagalee isaanii sin dhageessisa achi isaan achi jiru jechuudha achi fataa jechaatu kan isaan jiranii dhiifama si gaafadha jedheeranii siin jedheera jennaanii dhugaa dubbachuudhaaf yeroo sanaaf baay'ee natti itti qabameera maaliif akkas naan jedha jedhee viidiyoo irratti na arge malee lafa irratti nan beeku jedheen ture naan baqaa akkasaadhaanii viidiyoo irratti ilaalanii miti jedhee ifaanillee waa'ee Abiraam waa'ee Ruutaa irratti baay'ee tokkoon barnootaan irraa ta'anii dubbata ture kan isaan jechaa turan jechuudha isa kana dhagaa'ee dhugaa dubbachuudhaaf ani hawaasaadhayyuu jedhee yaadne turan nama kana jechuudha na otoonii eenyu maqaan isaa Abiraam faana wal argee Abiraam faanayyuu yeroo gaarii dabarsee osoo inni riyaasaa ta'ee waan baay'ee agarsiisa ture waan baay'ee isa barsiisa ture jechaadha kan inni ture jechuudha egaa akka carraa ta'e immoo ifaafaan ammoo wal arganii jechuudha haala kanadhaan haasawaniiru jechuudha na akka isaan waan gaarii irraa baratan isarraayyuu nan hamana jechuudha nama gaa'ilaatii haati manaan isaallee dubartii biyya Arabaati baazawee dubartii biyya Arabaati yeroo wayii biraankii haati manaan isaa gootee innis immoo ishii godhee jechuudha haasawanii turanii ishiinillee kan biyya Arabaatii galte fuudhe kan biyya Arabaatii galte eenyu jibbaa kan biyya Arabaatii galte bargarii nyaata laasanyaa nyaata ምን በዳለ የውቀት ይሁን ፍርደታ ጀዴራን ግን አንቺን በቪዲዮ ብዙ ነገር እያለሽ ነበር እና ምናልባት በዛ ምክንያት ተቀይማኝ ከሆነ ወይም ደግሞ አስቀይሚያት ከሆነ ጠይቁልኝ ብሏልና ያ ነገር ደግሞ አንቺ ታስታውሻለሽ ብዬ አስባለሁ በሰዓቱ እና እስቲ ጠይቁልኝ ምናልባት አስደብሪያት ከሆነ ሶሪ ማለት ፈልጋለሁና ጠይቁልኝ እያለ ነበር ያው እሱም እየመጣ ነው ፍሬው አዎ የምር ካሜራማንማ እንደዚህ ሙባረክ ይዞ ነው ያላምናቸው ምንም ነገር ብታረጉ ማርያም ነው ጠይቁልኝ ብሏል እኔ 3 ቀን ራሱ ሼም ይዞኝ ነውና አሁን ደግሞ ጭራሽ ደግሞ የነገር ሳልፈተው እንድትመለሱ አልፈለግምና አርግታኒ ላይ ጉያ ሰዲ jechuudha ሳንፋና kan ta'e ካሜራማን isaanii ta'e jechuudha nani afare isa kanaafuu dhufuman gaafadha jedheetu jira jedheen jechuudha mannaanni dhufe jechuudha bunni godhanii jechuudha biraankii irratti raawwatu jechuudha biraankii jechuudha na dallanti jechuudha fiqireen hin dallanti fiqir ishiin dallante jechuudha baay'ee furdaadha garuu jechuudha እና ፍሬው ያው እዛች ጋር ቪዲዮ ይዣለሁ ሰላም በላችሁ ሰላም ቤተሰቦች ዛሬ ባልተለመደ ሁኔታ ከዛች ስቱዲዮ ወጥቼ አግኝታችሁኛል ከነ ኤፊ ጋር አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ነበረ ይሄን 4 ቀን ሐዋሳ መጥተው ፏፈሽ እያሉ ነው አብሬያቸው እያሳለፍኩ ነበር በጣም የሚገርም በቃ አሪፍ እስማ አንደኛ ምርጥ ጊዜ ነው አብሬያቸው እያሳለፍኩ ያለሁት እናንተ በማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል የምር ሐዋሳ dhufanii yeroo bareeda dabarsaa kan isaan jiranii anis isaan faana dabarsan jira baay'ee waan nama ajaa'ibuudha kan jechaatoo jiran jechuudha እና asirratti fiqiriyyeen dallansiste ፍሬውም ደግሞ አንዳንድ ነገር የምትላት ነገር ካለ ትናንትና ብዙ ነገር አውርተናል እናንተና አንዳንድ ነገር የምትላት ነገር ካለ በላት ነገሩ ማለት ያው
ልኮን ነበር አይደል? አይ ያውቃል እኮ እሱ። ለእሷ ግን ነግሬያታለሁ። ዛሬ መጣ ነው ኤፍኤም እያወራ ነው አይደለ? ኖ የመጣ ነው ያንንም ነገር እንድናገርና ለእሷ ፋሚሊዎች ነው። Egaa mubeen jechuudha jalaan gali bagabe jalaan gali waan masangalchiin keessa gali kaatti gale. እንግዳ ነው ብለህ ልደበድበኝ ነው? እንደዛ ነው አሰሩ ሀገራችን ይመታል። እኔ ወንድ ነኝ። እኔ አሁን ሙቤ ግራ እየተጋባሁ ነው። የምር ሙቤ ምናምን አትበለ ትፈልገኛለህ? ኤፊ በመዳ ና ትፈልገኛለህ? አናግረኝ። እንዴት እሷን ትሰዳለህ? እሷ ፊት ለፊት ላይ ወንድ መሆን ፈልገህ ምናምን አይነት አክት ከሆነ ስለ ወንድነት ምናምን አታውራ። Dhiira ta'uu kee itti yaaddee taanaan jennaan sila dhiiraa hin odeessiini dhagaayi. Biyya keenya keessatti nu reebuu fi jechaanidha kan jiran jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf araaramanii jiru jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Efaanii dhagaa barbaachaa jira. Sini dhibuu. Dhagaa fuudheetoo jira jechuudha. Dhagaa tarsaasuuf fakkaata. Fakkaata inni araaramaniitoo jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa ani hojii akkanaan hojjettee dheessi yaadneedha kan jechaa ture jechuudha. Garuu baay'ee namatti tolu jechuudha. Nama gammachiisu. Inni biraa immoo jechuudha. Ermii fi Abrahaam suuraan dhufaniitoo jiru jechuudha. Galgala mooq jedhaniin dhufu jechuudha. Mooq jedhaniin dhufu. Innaa wal dhudhungachaa wal hammachaa dhufaniitoo jiru. Weelkaam jedhanii baga nagaan dhuftan jedhanii isiniin jechuun jaaladha. Anillee guddaa isin jaaladha. Guddaa isin kabajaa. Lammii koo keessa falaanduma keessan isin